Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkamii nagaa keessanii fayyaa keessanii hordoftoota keenyaas ni jenna. Sagantaan keenya kan guyyaa har'aa cidha Tolchaa Huseen kan jedhamu mucaa beekamaa isiniin jedha. Kanaafiyyuu sargii guddaa akka magaalaa Cairootti sadarkaa guddaa argate waan ta'eef baay'ee tokko namatti tola. Daawwadhaa isiniin jenna. Kanaafuu sargii Tolchaa Huseen namni wallaalee jira jedhee yaadu namni hundinuu ni beektan jechuudha. Kanaaf sargiin isaa kun baay'ee tokko namatti tola. Kanaafuu aadaa Oromoo kan of keessatti hammatee fi kan baay'ee tokko nama gammachiisu sagantaalee garaagaraatiin hanga xumura isaa aadaa Oromoo tokko illee osoo keessaa nafin aadaa Oromoo keessaa kan Arsii ta'ee kan Baalee kan Harargee kan Jimmaa kan Walloo hunda isaa kan Harargee hunda isaa kan of keessatti qabatu waan ta'eef kanaafiyyuu hanga xumura isaa daawwadha. Kanaaf baay'ee tokko nama gammachiisa, baay'ee tokko namatti tola, nama hawwata. Kanaafiyyuu ni gammaddaniif jeetiniin abdii qaba. Kanaafuu sirriitti hordofaa. Wanni nu jalaa dhabame tokkollee hin jiru. Cidhoota garaagaraa kan kanaan dura dabrees ni jira. Amma achis kan kana caalaa midhaagu isiniif qabanneetiin dhufna. Kanaafiyyuu cidha Tolchaa kana yookiin sargii kan sadarkaa argate jechuudha akka Oromiyaatti jechuun ni danda'ama. Kanaafiyyuu sargii baay'ee fudhatama qabu ammamee gara cidha Oromoo Tolchaa Huseen tarraa. Kanaafiyyuu sirriitti hordofaa isiniin jedha. Kanaafuu wanni hafe tokko Kiya Kamal ilal, Mide Abba Kiya Kamal, Bakri, Mide Shanabati, Bakri ilal, Naul Ridwan, Mide Sakti Tafa, Jalas Mide Sakti Pakira Usani. Guri Modi Muhammad Mareo Jalajna, Sargii Warma Biyajir Tukar, Media
yaadannoo sammuu gooticha keenyaa aartiist Tolchaa Hundeessaatiif akka waliin godhu barbaada. Bakka jirtanii onnaa ka'a harka keessan gad diriirsaa sakandii 30 yaadannoo sammuu goonaa. Warri VIP irra jirtanillee Ufara galchuma gara bakka sanitti hundeera hamile mizonni illee jaallan gara bakka sanitti deebi'a egaata itti sudaani chala biyya nan dubbisu waa takka dubbadheetiin gataa hordoftoonni waldaalee hawaasa Oromoo biyya kana jirtan koominiitiiwwan Oromoo afur shanii hundi keessanoo yaalicha isiniif taasisee awwaatanii lafa kanatti argamuu keessaniif maqaa kootii fi
Kanaaf sargiin baay'ee tokko namatti tola. Cidha aadaa Oromoo, aadaa kamiyyuu aadaa Oromoo keessa aadaa kamiyyuu hin dhiisne jechuudha. Hundayyuu wal qixxeessee xumuree sagantaan isaa karoorri isaa hundi baay'ee tokko namatti tola. Kanaafuu isin ni jaalattan jenneetiin abdii qabna. Kanaafiyyuu du'aayi nu godhaa fi isiniin jenna horaa bulaa nu jedhaanii akkasumas rabbiin wajjin haa tursiisu. Kan ilmaanis walirraa horan arri waliin filatan rabbiin isaan haa godhu. Rabbi waliin haa tursiisinu. Kanaaf isin hundinuu du'aayi godhaa fi isiniin jenna horaa bulaa jennaan jechuudha. Akkasumas wanni biraa kan isin dhaamu barbaadu jechuudha. Waa'ee Oromoo irratti rabbiin tokkummaa nuuf haa kennu, jaalala nuuf haa kennu, waliigaltee nuuf haa kennu. Akkasumas hidhamtoota keenya kan hidhaa jiran rabbiin hidhaa keessaa nuuf haa baasu, kan dhibamaniitiin sireera jiran rabbiin nuuf haa fayyisu. Akkasumas immoo kan baqatanii biyya ormaa keessatti dararamaa jiran kan mana hidhaa keessa jiran hunda hidhaa nuuf haa baasu. Rabbiin biyya bareedduu haa geessu isiniin jedha. Akkasumas warroota du'aniifis rabbiin haa araaramu. Rabbiin tokkummaa nuuf haa kennu, nu haa bilisoomsu. Rabbiin walabummaa nuuf haa kennu, bilisummaa nuuf haa kennu isiniin jedha. Oromoo tiyyaa horaa bulaa, nagaarra turaa isiniin jedha.